Hi naganif ararri ayyaanni jaalalli waaqayyo isinif aguddatu kabajamoo jaalatamoo saba ko biyya keessa biyya alaatti kan argamtan Itoophiyaatti kan argamtan akkasumas biyyoota ormaa garagaraa keessa kan jirtani akkam jirtu annagaa kooti arrallee viidiyoo kan biraa tokkoon qabadhe isinii dhufeera arra wal wajjin taane keekii hojjanna ega elsatiyu kan jedhu like share subscribe naaf godha yaada keessan akkasumas commenti naaf kaaya ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ አገሬ ልጆች በውጪ በውስጥ ያላችሁ በአገር ውስጥ ያላችሁ በተለያየ ስፍራ በምትገኙበት ስፍራ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ እላለሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ዛሬ አብረን እስቲ ኬክ እንስራ እንግዲህ ይሄውና ለማስራት የሚያስፈልጉኝን ነገር አዘጋጅቻለሁ እጋ ወንተው ተነበርባችሳን ሁንዱማ ቆጴፈዴት እንጀራ asitti waan goga qopheesseetin jira kunini akkuma argitan ziga duqeetina pickle powder xiqqoo vanilla xiqqootti buufadha asitti immoo killee 5 እንቁላል ነው በ5 እንቁላል ነው የሚሰራው ዱሴትን ኤጋ አደደፈውየትን jira kunini killee gara isa adiiti kunammo boora akkuma beektani kun immoo asitti እዚች ጋር ደግሞ ምንድነው ሎሚ ፍቅፋቂ ነው ሎሚ ከና ጉጋይሳ ከና ሲተከሲቲ ቆጴሴራ ጣዕመ ባዬ ነመቲ ቶሉ ከና ኤጋ ኬካ ኪያፍ ከንጋው ሱኳራ ኢሳ ከና ቶኮ ዘይታ ኢሳ ከና ቶኮ ኩኒ ቢሻንና ኩኒሞ yoqabattani strawberry da tikko tabit gotani qana isatif jecha akuma lomi kana jechu እንግዲህ የሚያስፈልጉኝ ነገር ይሄው ዘይት እዚህ ጋር ነው ስኳር ወሃና ይሄ ደግሞ strawberry ነው ለጣዕም ነው ያው ካለ ታደርጉበታላችሁ ከሌለ ምንም ችግር የለውም ሶሪ እና እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉኝ ነገር ega duran durseetin mal hojjadha duran durse isa kana isa asitti buuse kana kuno mashina kod banet mal goda ka sukkar gar asitti krema hojjadha inni biro immo eddo kanatti woluma galatti waan hojjadhi isa gogas isa gara bishaan zaytota asitti walitti maka kunimmo isa keeki itti dalaguudha dhadhaa jalatti ibseetini achi ka'ee daakuun akkasitti tolsheet asitti qopheeffadheetin jira egaa akkuma argitanii gara hojiitti seenna ayena waliin tura kuno maashina gombana sorry ega kunamma kille isa katamina tawla kessa sukara ettusa
Egaa bifuma argitan kanaan handi mixture inni wanna godhi mix godhi raasitti amma immoo asitti iddoo kanatti isuma kanaan mix godha xiqqoo meeshii jechuun killee isa boorasan bishaan zayita koo akkasumas immoo inni kuni loomiidha itafaqafaqa loomii yaw ifuma argitan kanaani kan qara isiniin jedhe strawberry kana xiqqoo xaa'imiidhaaf color isaas xiqqoon jijjiira xiqqumatti egaa amma kana booddee maal goona daakuu koo asitti naqa jechuudha. Bifuma argitan kanaan daakuu itti buuseera kana ittiin buufne dursa isa kana suutuma suutaa waliin gaya egaa kuma argitan kana kuno amma gara isa jedhutti himuusa sagale qopheeffadhe kuno kanarratti hojjedha egaa gara isaatti naqa egaa xumureetiin jira amma immoo akkuma argitan kana sitti qophaa'eera oovana kiyyas banadheetiin jira 120 irratti deebifna 180 garuu kun xiqqoo isii waan baay'ee noodhinee fi kanaaf 200 irraan godha isin akka feetan akka egaa isin mijateetti egaa kunoo keessa naqeetiin jira daqiiqaa 40 egaa keessan tura waan inni bahuun ilaalla waluma wajjini egaa kabajamoo jaalatamuu obboloota koo keekiin koo amma ga'eetiin jira kunoo akkuma argitan kan baay'ee bareeda egaa asitti baasa waan ta'eef xiqqoo haa qabbanaa amman baasee argitan kana egaa xiqqoo qabbanaa qaba tuun qabbanoof kana gadi lakkisu